أيون برباكي سالا يرينو أرجمي ومدة سنة جل سنة جرو بوجران قاف تتابعنا زعما تاكنا رتي غلطوا ما وان جبانا هم تاني غرو سببو جمالتو مامي دغغبا فتنا أما جيشان ترجمته رقمتي سببون تطلع أرجعني وان جبات أرجمي أكنا فكاتو تبارون غري وميا كتورين رانا فكاتا كذي لكن وراك خيستوري جيشون هاي غري أدد تفرني كنا كيست ورا مولي راك أباتا توري غري تكو خيس اللي سجلتونا مني هذا هذا مولد غاري أما مالتو مامي تمام سادي من دوتسو خسارة جال لما نبغى أصون تهين سنقف أصون تهين فجأة اسمه خينيا فجأة اسمه ورانا سني فجأة اسمه جارما سني تيجي هندن سن ورني سنقول درا مولي تكوري جارات أو فلو درا جارات أو أجهز يعني توفن ورانا ما كنا كذا أما سؤال كذا وري PM سينغوته دو أساسا هنين ورانا تي أكن ما مجام تيتي وري كوريان ديجيسو تورا هنين سلاهي من ورانا كستين فجأة ونمن كستي ونتنجو نبغاني أنا نهدون أمانا ni ajjeese takka ni ajjeessise lafa jala haasomtu osoo ofishaalii dubbatin lafa jala akka hamatti deemtee waraanni sayyiidhaaf kan qaba wannatti mataa mataatti namni dhagaye maata gubbaa olli biraa ka deemu jaarran nama barate hin fedhu jaarran nama biraatii dhufe hin fedhu isaatu ajjeessise tun deemtee namni cufti jaarraa akka jibbu godhama ijoollee inni leenjisuun cuftin xiqqoo ijoollee warraa mayxinnoo kan isin geessan hanga qofaatutti hafe booda gara boodatti jaarraa dubbiin deemtee guddattee isa dhabuudhaaf murtooyte bara jaarraa ajjeesuudhaaf jaarraa nama hanga xiqqaa tokko wajjin warra gartee yoo jaarraan waraana keessatti dhibbee fide jedhama hanga nama 11 san keessaan tokko lakkaawamee guyyaan itti dhawamu leen godhamee jajjabiin qophooytee jajjabii san keessaa namni sajjeessu filamee lafa jala deemaa turte. Waraana keessatti dirree qabsoo keessatti. Yes dirree qabsoo keessatti deemaa turte. Kana lafa jala dhagamte. Jaarraan wantaas ni qaba xiqqoo wanta intelligence network waraana keessaas waan ni qaqqaba. Itti dhaqqabanii namni tokko nama isa jara sana ajjeesuudhaaf ramadame keessaa badee isa bira dhaqe. Akkasitti waraanni bakka lamatti adda bahee raamis gamaa gamana jedhamee ajjechaaf wal barbaaduun taate faca'insa keenya guddaan achirratti looli dubbiin sun deemtee alallee baatee bara meeqa kudhan booda 1985 biyya Somaaliyaa keessa kan nuti jiru uummanni achitti illee akkasitti adda bahee sun bara warra nama barate jeesu maal akkasitti namoota amanuutu ture yeroo dheertuudhaaf. Maaliif gabbahamtee warri beeku warri quba qabu sun yeroodhaan maaliif ittiin himini wanni jettu faca'insa saniif takka warri koree geessitullee harka keessaa qaba wantaan maaliif dubbisan dhoysuudhaan ammallee namoota akkasitti amanuutu jira san hundarra maas wanni ajaa'iba natti taatu qondaala dhaabaa guddaa nadhii gammadaa dhageessanii beektan Magdishootti wal garree bara 87 mul'isii wajjin itti dhaqne gaafa isaan fayyisanii haasofne guyyaa lamaa sadii haasofne mana abdi suuriidha. Dubbii tana kaafee dubbat. Ani hanqammatti jaarumaatu ajjeesee ka ajjeesisee sanatti quba qabaa jedha. Sirraa dhugaadhaa? Mul'isii ajaa'ibatti taate anis ajaa'ibatti taate. Ani waggaa dura anjarri kun osoo na beekuu ololaaf itti fayyadamu malee hoogganoonni namoonni jajjabaan sadarkaa isaatuun dubbiin nu hubatan jeetii dhugumaan akkam beeynachitti nu himee mul'isu. Leencoo lataa waraqaa nu katabeeti yoggusumaan jaarraan situ bira jira haala ta'e kana Oromoon nu gaafatti nu katabi jedheetiin katabsiisee waraqaa sadhanaatu kooppiisiidhaan illee ni qaba. Jaarraan ni qaba. Wanta amata miiqas waraqaa saniin deemnaa jedhee mul'isiisu kasi jedheetti ibsu. Achitti galtee finadhi. Hanga irratti jaarrumaa ajjeesee ka ajjeesisetti quba qabaa. Jechuudhaan bulchaa. Yusuf tangaa pilaan hangasitti hooggana waraanaa qondaala guddaadhaan jaallisu. So hangas takka dubbiin sun facaaftee jechuudha. Hagam takka ture obbo Baaroon ajjeefamuu duratti waraana dirree waraana baatii meeqa? Akkaan tilmaamutti toora Oktoobarraa
toora Oktoobarraa yoo lakkaa'adde hamma baratti aanu Eepiriil jechuudha. Baatii 8 baatii 7 akkas wajjin waraansa wajjin ture. Ammoo bakka reefuun tanaa sana irratti akkamitti PMC'n akkamitti hin himine jettu I think hundinuu anis akka nam tokkotti ittiin gaafatama. Haa ta'u wanni tokko kan PMC'n Political Military Command jechuun Executive Committee gaafa saniiti naannoo Maayaa Qalloo san wajjin turre isaan san keessaa nama tokko qofaatu wajjin jirre. Namni sanis waa'ee komitee waraanaa irratti mataa akka ta'e jechuudha bobbaasaadha. Wanni yeroo sanitti yeroo san iddoo akkaama rifanne duraatiif namni nama lama jajjabaa guyyaa tokko keessa dabarra akkaama nutti nafne jechuudha rifaatu guddoodhaatu nu dhagahame. Keessaa illee ni baana jennee iyyaanne ammoo in a sense gartee namaatu sababaa sanii wal shakkaa irratti osoo hin ta'in namoota dandeettii qabu akkasii namoota ijoollee tana hundaa'uu barsiisuu danda'u namoota akka biraatti essential isaa bada barbaachisaa namoota ta'e dhabuun hedduu hirmachiise. Eessarraa argatta namoota sadarkaa sanii. Bakki ammoo nuti dogongorre kanii namni yeroo sanitti bira jiru Booleen Coolataa ture. Booleen Coolataa wanni yaada akkam laaltaa akkamitti du'ee katabii eega jaamee barreesseen boodatti akkam laaltaa yeroo jennuun haga danda'amutti dubbii isaa tana dhohisuudha gaariidha jettu nuuf dhiyeesse. Dibeeta irratti hin goone numa fudhanne maaliif dhohisaa je'e yoo wanni turamman tana qacaleedha sossoo'insi kuni yoo namni Oromoodhaa karaa Wallaggaa kanarraa dhaga'e qalbii cabaa. Kanaaf jecha haga danda'amutti yoo callifne irra gaariidha haa jettu. Dibeetiin goone akkuma isin jedhetti irratti waliin falmine dibeetan xiqqoo achisiif oofuudhaaf haala san fudhannee osoo jirruuti sa'a boodaa yeroo awwaalchaa sanitti nama gandaa kan wajji awwaaleetu jira. Warri gandaa kan awwaalcha sanarraa booda fudhate kuni nama gandaa mantanaa wanirraa